Akkam jirtu jaawwattotaaf jaallattoota lammoottii barraa keessummaa tokko isinii qabadhee leenjiraa keessummaan kootu isaanii akka carraa walii irraa baara hin argee isaanii maqaa isaanii iddoo isaan itti munaan jalqabu garuu sana dura chaanaalii kanaaf haara kan ta'u sabiskiraayib gochuun hin dagatina viidiyoo kana yoo jaallattan immoo laayik godhaanii koomentii nu barreessaa sheerillee godhaa dhiyyoota keessaniif qooda amma kallattii mangara keessummaa kootu si dabarsa hayyee mee maqaa keessaniif gahee hojii keessanii natti muudhaan mee garuu magaafi gootti darba. Ayyee ani maqaan koo Irraan Dhufaan jedhama. Kanan hojjedhu ani hojjetaa ani bulchaa manaa jira ganda tokkooti. Kanuma isin jechuu barbaada guddaa galatoomi. Mee gaariidha. Mee erga akkas ta'e akkamitti gara aangoo kanatti dhuftan? Mee akkamitti gara sadarkaa kanaatti dhuftan? Mee haalli barnoota keessanii wanti kun maal fakkaata? Ani dhugaa sitti dubbachuudha yoon kee ani sadarkaa barnootaa illee hin qabu. Inni kaan illee tiitaayii, dippiloomaa, digirii, maastersii waan adda addaa jedheetu gara muudamaatti dhufa. An garuu dhugaadha waan akkatii hin qabu. Dhugaa dubbachuuf yoon kee anaani akkasumatti maatiin busha beektaa maatii ganda nuyi keessa jiraannu keessatti maatiin keenya maatii naa'umsaa fi naa'umsa ogummaa qabu jedhameeti kan beekamu. Kanaaf ollaan ollaadhaati akkasuma jaarsoliin biyyaa ta'anii namichi kuni biyya kana bulchuuf yookaan manaajera biyya kana nurkaa fuudhanii egeree koo borii ilaalaniitu akkan ganda kana bulchu na muudan. Akkas taanaan isin sadarkaa barnootaa wanta jedhu waan biraa hin qabdanii jechuudha. Akkasumatti maatii maan akkuma dhaala wayiitti dhaaltanii jechuudha. Dhaala osoo hin taane ummati isuma bakka maatiif fakkeenya ta'ee isuma biyya keenyaaf fakkeenya ta'ee fedhanii achirra na godhan malee lakkii waan tokko waan dhaala dhaalee maan qabnu samiti akkasumatti. Meegaa erga akkas ta'e sin erga gara aangoo kanatti dhuftanii yookaan erga gara ganda kana bulchuutti dhuftanii wantan hojjedheera ittiin boona ittanii hawaasa kanaaf kanan hojjedhe wanta jettan mee qabdu? Dhugaa baay'ee ulfaadha. Ani baay'ee kanani irriba rafee amma irriba gaan qaba waan si dhibee isin amma maatii keenya hunda jechuudhaan sanyii maatii kooti hundumaa walitti funaanee waajjira keessaa hojjedhu waardiyaa irraa kaasee aga hoogganaa ana jala jirutti maatiiwwan kooti. Nama biraa tokko nagartu achi keessatti baay'ee itti gabbada. Isaanis baay'ee naan boonu. Nama qabna jedhu. Nama qabna nama kakeeti eebbifamaan jiraadha. Hawaasa kana keessatti hawaasan qabu keessatti baay'ee na kabajanii anis isaan kabajee jiraadha. Baay'ee hojjedheef maatii koo hundumaaf. Kanaaf baay'ee waan gammadu waa'ee keessa kootti na gammachiisu keessaa isa tokko. Hayya firumaan walitti qabamne nuun jechaa jiru daawwattoota keenya. Meegaa erga akkas ta'eeti. Mee haalli mattaawaqiyaallee jechuun waraqaa eenyummaa gaafa kennamu gubboo nama gaafatudha hawaasi komii hedduu isin irratti kaasaa kunillee jira isin garuu wanta gaggaariin hojjedha hawaasi koo baay'ee na jaallata baay'ee kana hojjetanii nama nuun qabnullee sidha naan jedhaa jettanii meegaa akka waa'ee kana irratti maal jettu mattaawaqiyyaaf illee birii nama gaafatu wantoota hedduutu jira naan Egaa uummata kana qonforra yoo uummata kana qonforra malee waan kee argannu hin qabnu beektu isin amma mattaawaqaa tokko iddoo biraatti 2,000 3,000 4,000 jedhu nu amma nu biraatti 3,000 bakka dhaabbataa amma 3,000 baay'eema bakka waan tokko isaanitti simbu gammadaa ililchaa hundumaaf laanna mucaa xiqqoof laanna mucaa xiqqoo umuriin ishee waggaa 5 mattaawaqaa birriifinnaan illaanna nuti maaliif yoo mucaan kun ka'ee badee hin qabama zabit kanaaf maal ta'uu qaba namni kun maal ta'uu qaba isin jechuu barbaade namni kun hundumtuu gammadanii maayidhanii fudhatanii ba'anii sokku baay'ee birrii salphaadhaanitti laanna baay'ee bulchiisa keenyatti baay'ee gammadu uummanni filatoomaa. Amma akkanatti maartanitti mattaawaqaan ijoollee waggaa 5 fuullaannaa jirtu ani akkam beekutti mattaawaqaan kan inni kennamuu fi yookaan waraqaan eenyummaa nama umuriin isaa 18 darbeefidha. Kunillee waan seera irratti fakkaatu meegaa haa ta'u. Mee ajandaan marii keessan guyyaa irraa kun mee maal ture waa'ee maalii irratti mari'attanii mee komii hawaasaa waan Yerooti dhugaa dubbachuuf yerootti gaaffii kana naa kaaste sila waa'ee gubboo jettee kaaste naa kaaste baay'een keessa kootti gammade achi waan oolte natti fakkaata beektaa sila dhugaa sa'uudhaaf ani mariin keenya inni guddaa irra waa'ee gubboo ture waa'ee gubboo irratti hojjechuudha bakka sabni keenya gubboo irraa akkamitti bilisa ta'uu qaba akkamitti gubboon biyya kuucarsa siiqalee biyya balleessa malaammaltummaan biyya balleessa nu namma tokko kaasee akeetti yoo gartee waajjira keenya keessatti malaammaltummaa tokko nagartu. Malaammaltummaa irratti hojjechuudhaaf dhaga. Amma namoota yoo agarte iddoo biraatti 80,000 90,000 nama gashu. Ani amma akkuma biraatti 50,000 hin gashu. Akkuma biraatti 50,000 gasha. Kana jijjiiruu qabna. Uummati keenyas ol baree kanatti nuti ta'e jiraachuu qaba. Kanadha kana isin jechuu barbaade. baay'ee nama dhiba dhugaa dubbachuuf waan sidaasuuf ta'u kuni
baay'ee lapheetti nama wanti jalqabaa tuftani amma tuftan gaafa isin wal bukkee qabne yaalu walii mataa waliitaa haa ta'u mee rakkina qabu mee dhumarratti gaa na afata uummata kanaaf kanan dhaama uummata koo uummatan bushaa jiru kanaaf wanta jettan yoo yaada akka dhugaatti qabaatanii kanumaan marii keenya godhamna. Uummanni gara fuulduraatti waajjira keenya gaafa dhufanii harka duwwaa otoo hin dhufan ta'e bareedaadha. Jechuun garaa keenyatti akka hin buune belaa jireenyis mi'aayeera waan jiruuf harka qullaa otoo hin dhufan ta'e ol hubannee haalumaan ol geggeessinee utuu geggeessinee wannis akkuma kan dura nu hubachaa turanitti warri nu hubatan nu hubatanii warri nu hubanne immoo utuu nu hubatanii akka kanatti kanarraa waan guddaa baru jedhee yaada. Kanaaf akkuma gubboorraa bilisa ta'uu qabu. Gubboon hin barbaachisu biyya hin guddisu biyya kuucarsa. Kanan jechuu barbaada guddaa galatooma. Tolee naafeera kollee kabajanii yoo maataa ta'anii intarviiyuu kana fakkaatu na wajjin gochuu keessaniif guddaa galatooma. Guddaa galatoomaa isinis.